باين ستي قدين جرا كسوتشو قبل تفتش معلم بالليسة فري نت بالليسة ملانة تسات بالليسة جريني خيزان جيسا بينجا كافة خيالات تي جريني خيزا بينجا فرين جريني ما تاسا قايلة وما تجريني ما تاسا وان براس غرغرون دندا أكو سيبرندفو معلم توري قول الرادباني سبب انتني دائما ينو فري دانا الدباني توري جتشادا أنا وهندو ولا كبدي تاوجا أنا سامبر داغون فادو غارو هرد فوتو خنيا خباجمو فيديو إسنيف ورابو إراتوري جرا إيغا أراكو بكمتي hanicho jaalallee farreetan duraa tan turteetu na dawalee dhimma fardii takka misi barbaadan hangattee ani isaan bira dhaquun fadhu garuu na jinqan hedduu takka na dawalanii nuuraa keenya si kabanya si jaalannaa nurraa baddee jirtaa si dubbisuu barbaadan anjaniitii na yaamanii turanii ani immoo Osman Jalaadiitu bakka silkiin natti heddummaannaanin dhufee egaa isiinis ni eegu jirtii baa kana na khootu nangattee maaliif kana barbaaddu gaa uummanni kun uummatan taane yoon kana jiru waan hin taane namarra qopheessaniiti karaan taane keessa galchuu barbaadan kaameramaan kiyya qabadheetiin akka isiin hin beenyanitti viidiyoo raa maaliif viidiyoo ragaa naatoo danda'a jechuudha viidiyoo isin dheeressuun gaa faayidaan qabu maal akkanaan jettuu fi akkama kana godhuu deemanis hin beeyne yeroo dheertuu kana dabaane yoo xiqqaate ijjata deemnee gaa waan ta'eef waan isin nan jettu kan waliin ilaallu taa qophiin keessa asumaan nufaanaa ta'uu jechuun barbaada yuutubni kun yuutuba haaree waan ta'eef sabskiraayib godhuu hin dagatina. Nagaya jirra turtee bar turee aduu keessan si dhaabee dhiifama guddaa isaa kaameraa fidattee dhuftee hanqoo akka akkasiin si waameenna kaameraa ol qabattee dhuftee ana khawani sinama na yaanna amma dura kana godon isinitti beekami ko maalim balleessee ani sunuma warra yuutuba dadalo kana yuutuba disen jira wanta sinama Gaaraan rakkoon qabu wanta biraatiif miti garuu kaameraa fudhattee dhufuun rakkoon qabu kaameraa fudhattee jechuun laal ragaadhaan kaameraan yeroo hundaa waan afragaadha yeroo isin jiru yeroo isin bira dhufu namoota yuutuba dalagan kana waan haasawtuun daragaa yoo jaasu itti malee yookiin karantaane suufin inni maanaa galeera garuu wanta gaariitiif si waamee nuree maalumaaf iyyuu baddee jirtaatis kaameraa yuutuba keerraa baddee jirtaa yuutuba dhiisatiin jiran kanaaf iyyuu maa jechuun miti hordoftoota kee dura nagaa nan gaafadha. Shaakam jirtu hordoftoota Nuuree bakka jirtan hundumti keessan nagaan isiniif baay'eetu jechaadha. Nuuree natu si barbaade maalidha turree walirraa adda baanee sababa intanii daa'imma eenyu farreedhaan adda baanee turre jechaadha. Garuu amma waan tokkoof si barbaade tanii kan hin dhufe jechaadha. Si galee miti maalidha wanti suni ani amma qophaa kiyyan jira wanti baay'ee sa'aatiin jirtu ማለት የወንተና ወጅን አደባኔ ሊያት ይፍቴ ነጋፋችሁ ቀብዳ ቱርቴ ሲገለ ሚቴ ካናን ዱረቴ አካሳይባቲ ቱሬ ጋፈ ፈሬው ጅን ቱርቴስ ሚቴ ጋሩ ሰነሰነራን ካንካቴ በዱን ቀብዱ ቱርቴ ጀቻ አኒ በራ አማለ መካይሰን ቱነ ጅብሲ ዘበር እኮ ኤካ ኢሳማና ገለ አዋየን ከሰኒ ናንገም jireenya xiyyana keessan miidhamuun qabu amma dhimma barbaadeef qofa nutti hima isaan maasiif ni madura garuu wanta baay'ee keessan jira waan ta'eef obboleessi na barbaachisa amma obboleettiis obboleessas maatiis hin qabu qophaa kiyyan jira waan ta'eef warri kanaan dura na duuka turan narraa adda baanii jiru waan isaan ta'anis hin beeku kanaaf iyyuu maaldha cina kiyya akkati taatuufanii wanta ani gaayila wayitanii qopheeffadhee jira waan ta'eef qopheeffachuufanii amma jechaadha heerumuuf deema waan ta'eef yoo dandeesse taatee akka cina kiyya taatu akkanaaf dhuftuun barbaada maaliif wanti ni ngoonef simu hanna akka obboleenitti akka obboleessa maabi amma qophaa kiyyan jiru amma karaa kiyyaan namni dhufu hin jiru kanaafan si waan madhee si galee si beek turreerra garuu yoo dhufte farreen haaruu dandagaa kana dhimma mataa isaati ka farreen jireenya mataa isaa jiraachaa jira bal anisiif dhufu hin danda'u farreen jireenya mataa isaa gaayila uummate jireenya mataa isaa jiraachaa jira anka farrees wayin qoba qaba ani bar relation kiyya kan farrees abbote ekko bakka sadhiisi kaan amma waa'ee farree haasa'uuf miti kan hin dhufe amma ajandaa biraa uumuudha yookaan immoo farree haasa'uu miti kan hin dhufe akka obboleessa kiyyaatti cina kiyya ta'e qophaa kiyyan jira rabbi jedhee an sina saazanuu rabbi jedhii ta'e amma laal siif immoo qophaa kiyyan jira as biratti sii galee miti kanaafani bakka akkati na cina taatuufani amma guyyaa aruuza kiyyaa namni tokko cina kiyyan jiru anarraa wanti hin dhufeef waan nama hin qabne bakka hin beekuuf maaliif naan tala rakkoo maaltu jira jeeti kan hin dhufe malee waan akkanaa silaa beeka hin dhufu naay minaan jennaan atillee bilbilaan natti himte ka bakka eshi awal argine waliin haasofne akkaan maalla beetam nuuri as biratti qophaa kiyyan jira gaafa gaayila kiyyaa kana immoo karaa deebaatiin namni baay'een jiru angaruu amma maatii kiyyaa sababa tokko tokkoon hin beektu taa quba waliin qabnu waan ta'eef sababa tokko tokkoon jechaadha qophaa kiyyan jira waan ta'eef akka obboleessaatti akka cina kiyya taatuu fi si galee miti amma qophaa kiyya waan jiruuf yoo dandeessee ta'e rabbi jedhiitii na duuka ta'e gaafan karaa mana isaanii qophaa kiyya deemurraa osoo na duuka taate wayyuu anna ati obboleessitii dhugaa naman qabdu siin beeka akka obboleessaatti
waan biraas gargaaruu hin danda'a. Ani si biraan dhufu garuu deeggarsa biraa balleessa maaliin balleesse namni narratti balleesse malee waan hin balleesse hin qaba. Garuu sidha kanarratti kanaan dura sidhitu natti balleesse ture isa waan hundumaa dhiise anaaf farree kan adda baasee tokkoffaa sidha miti sii fi wal nama wajjin walii gale. Garuu ani isa hundumaa isaa dhiise. Ammaal godhee adda baasee ammallee chuma baasaanna. Jiru garuu situ yaadatee naan sii fi meelaa. No ani si farree adda sin baasne amma jala nun deebisin ka. Bakka yoo kana joo ani amma farrees gaafa kana amma diraamaa iskiriptuma akkuma artuma guddisuuf daliine malee adda baatan jeetiin. Bakka ishi bakka kana. Akka jarraatee amma farreen suutaanii adda beemi. Bakka argitee inni iyyuu jireenya isaa fi jireenya isaa jiraatu ani jireenya mataa kee jiraatu. Kanaafuu yoo dandeesse ta'ee wanta biraan gargaarin bakka naman qabu waan ta'eef qobaa kiyyan jira waan ta'eef yoo dandeesse ta'e akkati cina kiyya taatuuf barbaada si galee miti ammas biratti qobaa kiyyadha kan hin jiru bakka namni tokko na cina hin jiru gaafan gara mana maatii isaa dhaquu qobaa kiyya deemurraa si'aati kanaan dura wanta baay'ee dabarsinee turre gidduudhaan wal lolle malee wanti baay'ee darbee ture waan ta'eef wanta baay'ee beekta waan ta'eef atis nu duuka gaafa rakkachaa turte waan ta'eef gidduudhaan adda baane taanu kanaafuu maalidha yoo dandeesse ta'e akkati cina kiyya taatuuf barbaade. Maaliif? Waan biraas gargaaruun irra jira. Eko maaliifi? Ancidha kee nufuudis. Maaliif qoyinaafi mimee rabbi jedhi? Dhimma mataa isaati kafarriin jireenya mataa isaa jiraatu. Ammoo si barbaadu jira na fakkaata. Maaliif na barmaanne isatti wal argina anaaf inni waliin argina. Jechuun farriin sirraan fatukaati. Dhimma isaati isa bira ana amma samiti siif immoo amma kan hin dhufee jireenya mataa kiyyaa qaba nama lubbuu kiyyaa ol jaalladhuun qaba jaalallee qaba abbaa manaa nan qaba innis immoo farriinis immoo amma akkan itti dhagayetti namarraa bultii godhatee mana bultii isaa keessa jira jechaadha. Si galee miti. Anis immoo jireenya mataa kiyya. Dhimma isaati baqaan waa'ee farree miti har'a kan hin haasa'uu dhufe. Kan hin haasa'uu dhufe waa'ee anaaf si'idha. Cina kiyya ta'ii akka obboleessaatti na cina ta'ii nama tokko hin qabu. Beeyansaati jirtaa jedheetan si kadhachuu dhufe. Ati garuu akkas ta'uu hin qabu. Farreen nattaara jettee farreen aaru kaasitti maayinni maaliif sitta aannichoo bira maaf dhadhedhee sittaara? Maaf aannichoo cina teessee maal farreen aannichoo bira dhaqxee maaf cina teessee sittaara? Maalin balleesse an farreen natti balleesse malee anatu isatti balleesse naaf deebise ka ani sababa keeti sababa farree sababa keeti sababa su'aatti waa meeqa narra Ekona asi ekona akka na cinqaniiti Ishi miila keetti akkas kufee si kadhadha rabbi jedhiiti Ishi maalin gochuu danda'a Maaloo si waddaa aruusa fedha gonfadhu garuu akka obboleessaatti halaala waan Obaa kiyya gaafan dhaqu sina isaa zaruu rabbi nama tokkoon qabu bar rabbi akka obboleessaatti koona isaati kana keessatti maatiin na barbaachisaa ture an garuu maatii tokko hin qabu akka obboleessaatti immoo obboleessi na barbaachisa garuu amma hin qabu qobaa kiyyan jira kanaaf an si waammadhe rabbi jedhiiti an sina isaa zaruu rabbeedhi waljin kun wal bakka warrakkisuun hin barbaachisu galee ani aruusa kee Cida keetirra siif hirmaachuu hin danda'u. Maaliif sababni? Garuu waan biraa farreen na lola jettee moo? Farreen dhiistan farreen raafatu. Innaa maali reena taara jettee moo rabbi jedhee? Ani namarraan kan bakka irraanfatu. Anis osoo isa waameen dhufu aruusa kiyya biratti farreen. Hin dhufu? Hin dhufaa barikoo. Amaaf dhaqxe siin jechuu hin danda'u. Ati isa sodaattee moo? Isa sodaatu hin ta'in ani bakka jireenya keessan keessaa been jira. Gaafa kan yaadattee jireenya keessaa been Ana waandu wal qabdee taa'u jira. Sanguba waan barbaade na barbaachise bakka amma na barbaachiste. Kana waan dubartisaati. Waan si qabajuu si dadda malee anna. Salaama farreetaa ta'e dhaqu bira. Masala farreetaa ta'e. Koona kabajsee ammas na biraan dhuftu. Si qabajee bira dhufe garuu cidha keetira siif hin hirmaadhu waan si gargaaru danda'u si gargaaru rakkoon qabu. Umaanan gargaariin akka tina cina taatu ati garuu amma wanta biraa keessa jirtaan akka an garuu an hin beeku an rakkoon qabushi. Akkasi anna waan biraanis gargaaroo jiraatanii madus gargaaruu. Ishi amma deemuu fiire. Moo sirraa deemu ani isa barbaadde? Deemuu si dandeessa. Si jammar si naamee midhi mana yaamteef kana yoo ta'e ani hin godhu ni deemu. Kalaas inni biraan jiru. Amma kana hunda si kadhadhee akka obboleessaatti si kadhadhee garuu dhiisi garuu. Danda'u jechuun ani isirra hirmaadhee booda balaan biraan qunnamuu danda'u. Balaa maalii jira ani koo akkati na waa keessanii beeku waan keessanii takka naa galaan jiru anna. Maati ani nama akkasii argeen beeku siifa ta'u bakka baay'een sitti gaddeen jira akkas gochuu qabdu turteeshi.